Ani diiyaasporaan. Dhugaadha akkuma kee yeroon biyya ture gumaacha koo bahuu fi badadee kurkuree jibbamuu dhiitamuu hidhamuu reebamuu hundaa dhandhameera akka Oromoo kamuu. Amma dandeettii koo dubbadhee xixxiixee abdii kootti kuteeni keessaa firiin xiixee. Ati immoo na caalaa itti cabdee eeltee gaannama lafarraa karchallee faaseentee kaayyoo kee hanqattee umurii kee gubdee saba keetiif jecha waan hadhaawaa dhugdee booda akkuma carraa biiftuun kee ol baatee aartistii beekamaa fi kabajamaa taate. Bara biddaa sana bara du'a hiixatu bara dhiirri da'uuf jilbiibbiin miixatu bara liikooftaraan rasaasni raabsamu bara namni dhugaa afaan isaa saamsamu bara xiqqaaf guddaan joonja'ee gattaa'e bara gootni surree keessatti fincaa'e bara kattaan cabe sibiilli dhommoqe bara namni abjuudhaan lafa awwaalaa dhaqe bara hunduu bokokee asaasee qufa'u dhiirri kolaafamee qeensirraa buqqa'u. Ati garuu du'aa fi qophooftee gad baate saba cunqurfamaaf sombara gansuu taate. Duraaf duuban jettu bitaa fi mirgattuu saanduqa reeffaatiin marfamtee utuu deemtu. Addunyaa naannoftee biyya baay'ee argitee saba keef biyyatti deebite. Booletti si eegee sabni si jaalatu konkolaataa tokko bitee osii laatu ana diyaasporaa fi hibboo guddaa ta'ee si nyaachuufan ka'e feesbuukiitti ol ba'e. Suuraa kee gombisee cicciree tarsaasee maqaatiin qabne meeqasiif moggaasee qeerroo jirtuun hafee feerroo bittuu ta'ee. Hunduu kophee xuriin mataa keetti ol ba'ee garagalchee waadee ciree si alalfadhee fooqii abbaa torbaa luqqisee siif laadhee akka mana karaa jirtu yooma nu badhee. Duuba guyyaa hamtuu guyyaa abaaramtuu guyyaati manaa baatee achumaa nuu haftu ammas ega duutee suuraa kee kaafadhee boo'ee boosisuudhaaf dabootti yaammadhee. Lafatu na hanqate ibiddan bobeesse oduu du'a keetiin addunyaatti odeesse badaas narran turre natti qabbanaa'e buna koo fudhadheeni idduma koo taa'e. Dhiifama siin jechuuf fagoodha hin qaqqabu waa'ee kee dubbachuuf ammoo hamilee hin qabu cubbuu koo yaadadhee saalfachuudha malee maaliifan maqaa kee kaasa daddabalee. Ani diyaasporaanii mee kan biraan qeeqa boqoddu aceekoo maaliifan si jeeqa. Ani diyaasporaan ammas kan biraan qeeqa boqoddu leenca koo maaliifan si jeeqa. Amajjii 29 bara 2021.